Taekwondoon kan isaan irraa baradhetti cimina qaamaa qofa miti, cimina sammuuti. Inni guddaan naamusa. Yeroo baay'ee kan jedhutti milkaa'inni waan hunda jabina qofa miti. Jabinni waan hunda caalu naamusa. Taekwondoon naamusa barsiisa namni. Akka itti diina ofirraa ittisu ofirraa haleelu qofa osoo hin ta'in akka itti miira ofii to'atu. Tarkaanfii tokko fudhachuu duratti balaaf toltuu isaa madaalee tarkaanfii madaalawaa qofa akka kennutti kan irraa baradhee jechuudha. Kun immoo hedduu barbaachisaadha. Waan ani itti amanu wajjin illee deema. Yeroo hedduu akkuma beektutti humna qabna inni qofa qabsootti hin seennu. Tokkummaan barbaachisaadha. Isaan amma yoo agartu waggaa sochii godhan tokkummaadhaan harki isaanii miilli isaanii waliin socho'a. Tokkummaadhaan socho'uun barbaachisaadha. Kaayyoon deemtuun sun offensive immoo defensive adda baaftee ilaalaa beekuu danda'uu qabda. Sammuu waan san naamusaan execute gochuu danda'uu qabda jechuudha. Kanaaf qaamoleen hedduu irraa barachuu baadhu waan sammuu waan baay'ee irraa baradhe. Qeerroo fi qarreen akkuma isaanii immoo jiran iddoo hin taane ooluu irraa akkas qaama ofii cimsuudhaan jechuudha. Gama ispoortii kanaatti akka dhufaniif gorsati qabdu maali? Baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa akkuma isin jedhetti self discipline naamusa dhuunfaa baay'ee ol kaasa. Cimina qaamaa fayyaa qaamaa hin cimsa. Sanbira darbee garuu naamusa dargaggeessi keenya of to'achuu danda'uu qaba. Of to'achuu jechuun sodaachuu jechuu miti. Namni humna isaa namni ogummaa qabu sodaattuun nama humna hin qabneedha. Sodaattuun nama ogummaa hin qabneedha. Sodaattuun nama dhugaa hin qabneedha. Nuyi dhugaa qabna akka Oromoo ta'e dhugaa qabna. Dhugaa qabnu sana irratti dandeettii barnoota yoo cimsine, naamusa yoo cimsine, ogummaa yoo cimsine, qaama yoo cimsine. Sanatti immoo naamusa yoo horannu taate dhugaa qabna, humna qabna, naamusa qabna ni injifannaa jechuudha. Kanaaf qeerroon keenya dargaggeessi keenya magaalota jiran hunda keessatti leenjii akkanaa fudhachuun bakka araada adda addaatti irraa of fageessuudhaaf, cinqii adda addaatti irraa of fageessuudhaaf akkasumas immoo hawaasa keessatti rakkoon adda addaa waggaa dhufu qaama nageenya wajjin waliin ta'ee to'achuudhaaf baay'ee fayyada. Mootummaan abbootiin qabeenyaa barsiisonni keessattuu maatiin dargaggoonni abdii biyyaa ta'an gama maarshaal aartii kanaatti akka dhufaniif jajjabeessuu qabus jedhee jira. Mootummaan intirestii guddaadha qaba. Keessattuu dargaggeessi kun yoo bakka hin taane araada irra oole mana farsoo oole mana jibaa yoo oolu taate mootummaan abbaa qofa osoo hin ta'in madda nageenyaa rakkoo shakkii nageenyaa rakkoo nageenya hawaasaa ta'a. Kanaaf dargaggeessi kun bakka akkanaa kana akka oolu mootummaan leenjiftoota kana bira dhaabbatee isaanis jajjabeessaa iddoo leenjii isaaniif kennaa bajata isaaniif ramadaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maatiin daa'imman isaanii yeroo barnoota akkasumas barnoota boodas ispoortii akka hojjetan maarshaal aartii kana akka hojjetan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo hin ta'in mana barnootaa galaan bakka hin taane dhagaa jechuudha.